warroonni Facebook fayyadamtan friendiin keessan 5,000 guutee isin rakkisaa jiru akkamitti gara followitti ol guddifatan yoo rabbi jedhe waliin ilaallaa nafaana turaa isinin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam naga jirtanii hordoftoota kiyya bakka jirtanitti nageenyi kee isin biraa haa ga'u isinin jecha. Egaa har'aan tana akkaataa itti warroonni follow hin qabne akkaataa itti follow itti godhatan waliin ilaallaa. Inshallah nafaana turaa isinin jedha. Gara barumsaatti dabruun duratti warroonni friendiin keessan 5,000 isinii guutee jedhe gara follow itti guddifachuudhaaf akkamitti akka itti gara follow itti guddifatan waliin ilaallaa nafaana turaa. Facebook keessan keessanii seentanii kuno aappii Facebook keessanii seentanii erga Facebook seentanii jettanii kuno bakka tuqaa sadii kana achi ni cuqaastanii ergasii oloftanii setting in private ka jedhu keessa tuqxanii setting ka jedhu kana keessa ni tuqxanii amma setting ka jedhu ni cuqaastanii ergasii akkanatti isinii baasa kuno akkuma argaa jirtan kanatti isinii baasa as keessa ammoo ka isin filattan kuno kana filattanii followers ka jedhu in the public ka jedhu kana filattanii achi kuno asii bakkee muguutan ka olaanu kanas public irra guuttanii tokkoffaa kanas ka lamaffaa kanallee public ka jedhu kanarra guuttanii waan qara follow irra deebisee jiruuf ka sadaffaa kanallee public irra deebiftanii ka kana ammootu everyone ka jedhu kanarra deebistanii ka ammootu arfaffaa kanallee kanuma guutanii ergasii keessaa baatanii Facebookni keessan gara follow itti guddatee jira jechaadha. Warroonni friendiin keessan 5,000 guutee jedheen gara follow itti guddifachuu dandeettanii barumsi keenya kaadhaa asuma irratti nu gahaa. Subscribe, like, share godhaa na gargaaraa isiniin jedha.